Hordoftoota Itiyoo Sooshaal Saayinsii viidiyoo kanaan ji'oogiraafii kutaa 10 yuunistirii qabadhee isiniif dhiyaadheera. Viidiyoo darbeen yuunistirii jalatti maalummaa qabeenya uumamaa yookiin naachuraal riisoorsi kan jedhu maalummaa isaa akkasumas immoo qabeenya uumamaa iddoo meeqatti qoodamaa kan jedhu renewable and non renewable jennee iddoo lamatti qoonnee hiika isaas laallee turre jechuudha. Viidiyoo kanaan paartii 2dhaan jechuudha. Major natural resource of the world qabeenya uumamaa addunyaa kanarratti argaman more kan jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisoo ta'an tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay. The major natural resource of the world jedha jechuudha barnoonni keenya. The earth is blessed with different natural resources. However, there are a few selected natural resources that we really own more than other. Addunyaan keenya kun qabeenya uumamaatiin kan beekamtu yookiin qabeenya uumamaatiin kan ishiin badhaatee jirtu jechuudha. Qabeenya uumamaa hedduudha kan ishiin qabdu jechuudha. Haa ta'u malee as keessatti immoo jireenya keenyaaf kan nu barbaachisan depend kan irratti taanee jiran jiraachuu keenyaaf dirqama kan isaan nu barbaachisan tokko tokko kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. There are a list of natural resources that are extremely important, such as water, land, forest, and mineral. It is kanneen jireenya keenya keessatti baay'ee barbaachisoo ta'an kanneen akka bishaanii, lafa, bosona, mineraalota jechuudha. Akkasumas kanneen biroo tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, jalqabna barnoota keenya irratti water argannaa jechuudha. The first natural resource in the above list is water. Tarreeffama armaan olitti haala tarreeffamee jiru sana keessatti inni baay'ee natural resource baay'ee jireenya keenyaaf barbaachisaa ta'e keessaa bishaan jechuudha. Bishaan isa tokko jechuudha. Arguably water is the most important of natural resource. Bishaan isaan kaan caala sirriitti jireenya keenyaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Bishaaniin ala jiraachuun gonkumaa kan hin yaadamne jechuudha. Without water, life will not be able to thrive on the earth. Bishaaniin alatti lubbuudhaan addunyaa kanarra jiraachuun gonkumaa kan hin danda'amne jechuudha. Bishaaniin alatti jiraachuun gonkumaa kan hin danda'amne jechuudha. About 71% of the Earth's surface is water. The ocean hold about 96.5% of the water. Addunyaan keenya kun jechuudha. Addunyaa waliigalaa irratti jechuudha. Harki caalan addunyaa kanaa bishaanidha jechuudha. Kun dhugaa saayinsiidhaan mirkanaa'ee lafa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo elementarii gara kutaa gajjallaa jiru jechuudha. Addunyaa keenya keessaa harka caalaa bishaantu qabata yoo nuun jedhan amanuuf rakkisaa ture jechuudha. Garuu garboota galaanota garaagaraa yoo ilaallu jechuudha. Bal'inaan addunyaa keenyarraa bishaantu harka caalaa qabatee jira jechuudha. Bishaan kun parsantii 71 qabataa jechuudha. Kana jechuun dacheen parsantii muraasaa jechuudha kan ishiin addunyaa kanarratti qooddattu jechuudha. Bishaanota jiran kana keessaa immoo parsantii 96.5 kan qooddatu maalidha? Garboota gurguddoo fi galaanotatu qooddataa jechuudha. Okay. The amount of fresh or drinkable water is very small in amount. Bishaan 96.5% kan qo'atu galaanota garboota jedheera jechuudha. Fresh water yookiin drinkable water bishaan dhugaatiidhaaf oolu yookiin bishaan qulqulluun immoo addunyaa keenya irratti baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. Asirratti 96.5 bishaan garbaa yookiin galaanota qooddata jechuun bishaan dhugaatii baay'ee xiqqaa ta'uu ishii nutti agarsiisaa jechuudha. 96.5 jechuun bishaan qulqulluun kan hafe meeqa jechuudha. Baay'ee bicuu naannoo parsantii 2.5tti kan qooddamu jechuudha. Parsantii muraasa immoo leek harawwan kan qooddatan ni jiru jechuudha. There is only about 2.5 fresh water from the total amount of water on earth. Walumaa galatti bishaan qulqulluun addunyaa keenya irratti argamu parsantii 2.5 qofaadha jechuudha. Inni kun baay'ee nama kan yaaddessu jechuudha. Bishaan kunis sababa garaagaraatiin kan faalamaa jiru yeroo ammaa kana jechuudha. Parsantii 2.5 jechuun baay'ee bishaan qulqulluun bishaan dhugaatiidhaaf oolu addunyaa keenya irratti xiqqaa ta'uu isaa nutti agarsiisaa jechuudha. Most of the fresh water cannot easily be accessed since it is found underground and also in form of
ice and snow in remote areas. Kana jechuun maal jechuudha kaa bishaanumti qulqulluun parsantii 2.5 kaa baay'ee isaa salphaatti kan argamu miti. Cannot easily be accessed salphaatti bishaan argamuu danda'u miti jechuudha. Baay'inni isaa akkamitti argama underground lafa jalatti fagaatee kan argamu jechuudha. In form of ice bifa cabbiitiin kan argamudha jechuudha. Bishaan kun egaa baay'ee fageenya irratti kan argamudha jechuudha. Okay. In addition, water in seas and ocean is saline. Hence, it cannot be directly used for household use and drinking purpose jedha jechuudha. Okay. Kana jechuun kaa bishaanonni baay'inaan kaa akka gara walitti kaasnes jechuudha. Sea and ocean galaanotaa fi garboota keessatti bishaan jira sun maaliif bishaan qulqulluu miti yookiin fresh waterii maaliif hin taane yookiin drinkable bishaan dhugaatiif gargaaru maaliif hin taane jechuu dandeessu. Garuu bishaan sun bishaan saline kan ta'edha jechuudha yookiin bishaan soogiddaawaa kan ta'edha jechuudha. Bishaan soogiddaawaa kan ta'e jechuudha. Kanaaf dhugaatiidhaaf kallattiidhaan dhugaatiidhaaf hin oolu jechuudha. Akkasumas tajaajila mana keessaaf kanneen garaagaraatiif hin oolu jechuudha. Of course haa ta'u malee kaa bishaan kana immoo tooftaa biraatiin bishaan soogidda qabu kana itti fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Mee haa dubbisnu. Of course there are systems in place to provide non-drinkable water into water safe for consumption through filtration methods. Bishaan kun egaa kallattiidhaan tajaajila kennuurree baatu jechuudha. Karaa tooftaa filtration jedhamuun jechuudha. Bishaan kana soogiddaawaa isaa keessaa baasnee fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan soogidda qabu tokko gaafa hurkisiisnu tarii argachuu hin dandeenyu. Bishaanichi hurkee deema. Inni afuu soogiddataa jechuudha. Garuu karaa filtration methods jedhamuun argachuu dandeenya jechuudha. Barnoota bioloojiitti barnoota gara naachuraaliitti nu geessirra jechuudha. Karaa filtration methodidhaan bishaan soogiddaawaa sana qulqulleessinee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Okay, inni biraa qabeenya uumamaa isa baay'ee jireenya namaaf lubbu qabeeyyii hundaaf barbaachisu jechuudha. Air kan jedhamu jechuudha. Lammaffaa rageenyarraa isa tokkoffaa irratti water bishaan most baay'ee important kan ta'edha laalleerra jechuudha. Amma immoo air qilleensa kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Air is another important natural resource which every living things needs. Qilleensi kaa qabeenya uumamaa ta'ee kan lubbu qabeeyyiin hundumtuu kan barbaadanii jechuudha qilleensa jechuudha. Air holds moisture. Qilleensi kaa jiidhinsa garaagaraa kan of keessatti qabatudha jechuudha. So jiidhinsa qabaachuusaa kun kaa qilleensi naannoo akka ho'aa hin taane kan regulate godhu yookiin ni qabbaneessaa jechuudha. Qilleensi naannoo tasgabbaa akka ta'u yookiin constant akka ta'u kan taasisu maalidha? Qilleensi jiidhinsa of keessaa qaba waan ta'eef naannoo keenya tasgabbeessuu keessatti illee qooda qabaa jechuudha. Air holds moisture which helps regulate temperature both on surface and in humans. Nama keessatti illee ho'insa tasgabbeessuudhaaf qilleensi baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Air is more than oxygen jedha jechuudha. Saayinsiin qilleensi oksijiinirra caalaa jechuudha. Garuu oksijiiniin hin jiru taanaan immoo jiraachuun ulfaataadha jechuudha. Sekondii muraasaaf jiraachuun ulfaataadha jechuudha. Meanwhile, oxygen is extremely important because every living things need oxygen to survive jedha. Oxygenis kaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Oxygenii malee lubbuu jiraachuun gonkumaa yookiin lubbu qabeeyyiin lubbuudhaan jiraachuu gonkumaa hin danda'anii jechuudha. Okay. Air also includes the atmosphere that necessary for containing gases need to keep the temperature of the air at a constant and warm enough to support life. Qilleensi kaa gaasota garaagaraa kan naannoo tasgabbeessuu danda'an kan of keessatti qabatudha jechuudha. Gaasotawwan garaagaraa kan akka nitrogen, oxygen kanneen jennee barannee sana kan of keessatti qabudha jechuudha. Isaan sun immoo jijjiirama qilleensaa naannoo irratti to'achuudhaaf yookiin constant akka ta'an akkasumas immoo ho'insi akka hin daballe kan gargaaranii jechuudha. Okay. Air also regulates the winds which are renewable resource. Qilleensa akka qabeenya haaromfamutti yookiin renewable jennee kan jalqabarraa barnoota keenya ittiin eegalle jechuudha. Akka qabeenya haaromfamuu danda'utti irree yookiin renewable gochuuf irree regulate godha jechuudha. Ni to'ata jechuudha. Akka qabeenya
uumamaa isa haaromfamuu danda'u sanitti yookiin maalluu gumaacha humna ibsaa ree qilleensarraa fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Akkasumas tarbaayiniiwwan garaagaraa humna ibsaarraa fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Windmills or turbines have been created to harness the energy and use it to generate electricity jedha. Humna qilleensaa kana fayyadamee akka tarbaayiniin gaafa humna qilleensaa kun dhaqee itti bu'u ni sochii taasisaa jechuudha. Gaafa sana humna nuti argannu humna electricity kan nuti argannu jechuudha. Yeroo ammaa kana naannoo magaalaa Adaamaatirra haala sanaan kan jiru ta'uusaa asumas himuu barbaada jechuudha. In some areas of the world amma ka faayidaa isaa ilaallee jira jechuudha. So faayidaa isaa kana hunda qabaa lubbuun jiraachuudhaaf dirqama qilleensi kan nu barbaachisu jechuudha. In some areas of the world, kutaalee biyyoota garaagaraa keessatti air pollution is so great that people are forced to wear face masks so they do not breathe in any toxins jedha jechuudha. Kutaalee garaagaraa keessatti biyyootuma addunyaa kana keessatti faalamni qilleensaa baay'ee air pollution kan jennu jechuudha. Faalamni qilleensaa baay'ee daraan kan hammaate jechuudha. Kutaalee tokko keessatti uffannaa fuulaa funyaanii fi afaanitti haguuggatan malee deemuun amma rakkisaa ta'etti qilleensi kan faalamaa jiru jechuudha. So faalama qilleensaa jechuun air pollution kan jedhamu jechuudha. Air pollution can lead to many illnesses include cancer. Faalamni qilleensaa dhiibbaa qabaa jechuudha. Qilleensi kun gaafa faalamu dhukkuba illness kan jedhu dhukkubaawwan garaagaraa fiduu danda'a jechuudha. Kanneen akka kaansarii fa'aa fiduu danda'a jechuudha. There are many things that you can do to reduce air pollution, most importantly by reducing the emission of carbon dioxide to reduce air pollution most importantly. Karaalee hedduudhaan qilleensi keenya akka hin faalamne kan gochuu dandeenyu jechuudha. Isa kana keessaa inni baay'ee barbaachisan carbon dioxide qilleensa keessaa dhabamsiisudha jechuudha. Carbon dioxide kun karaalee garaagaraatiin aara konkolaataa keessaa bahu, warshaalee garaagaraa keessaa aara bahu ta'uu danda'a jechuudha. So carbon dioxide kana qilleensa keessaa dhabamsiisuu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf carbon dioxide konkolaataa keessaa kan bahu maal gochuudha qabna? Konkolaataa gara humna ibsaatiin hojjetutti yeroo ammaa kana kutaalee addunyaa tokko keessatti akkasumas biyya keenya keessatti eegaleeti kan inni jiru jechuudha. Humna boba'aa sanirraa humna ibsaatiin gaafa hojjetu qilleensa tasgabbeessuu keessatti gahee guddaa qabaa jechuudha. Kabiraa carbon dioxide kana sirriitti dhabamsiisuudhaaf inni baay'ee murteessaa ta'e biqiltoota dhaabsuu jechuudha. Emission gochuudhaaf xuuxama carbon dioxide kun akka gaggeeffamuuf biqiltoota dhaabuudha jechuudha. Carbon dioxide kun emission yookiin ni xuuxama jechuudha. Biqiltoota hedduu yoo dhaabne jechuudha. So bosonarree yookiin forest kan jedhu kan eegnu taaf kan laallu ta'a gara jalaatti forestii sana sababa nuti eegneef qilleensi keenya tasgabbaa ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif carbon dioxide emission gochuu waan danda'uuf jechuudha. Okay, inni ittaanu inni sadaffaan soiliidha jechuudha. Soil are a resource contains many minerals and nutrients that allow plants to grow. Biyyoonis qabeenya uumamaa isa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wantoota mineraalota garaagaraa kan of keessatti qabatee akkasumas nutrientiiwwan garaagaraa kan of keessatti qabateedha jechuudha. Kan biqiltoonni akka guddataniif dandeessisu yookiin guddina biqiltootaatiif wantoota barbaachisaa mineraalota garaagaraa kan of keessatti qabatee jechuudha. Therefore, it is important for the growth of plants. Kanaaf guddina biqiltootaatiif biyyoon baay'ee barbaachisaadha jechuudha. It is an agent of the nitrogen cycle. Nitrogen cycle barnoota naachuraalitti nu geessee jira jechuudha. Nitrogen cycle sababa nitrogen cycle jedhu kana ilaalla. This is the process. Nitrogen cycle jechuun the process of taking nitrogen from the air and converting into basic ingredients which let plants make their own food. Nitrogen cycle jechuun qilleensa yookiin nitrogenii kan jedhamu naannoorraa biyyoon maal godhaa of keessatti fudhataa jechuudha. Nitrogeniin kun biyyoodhaan ofitti xuuxamaa jechuudha. Biyyoon qilleensa nitrogenii jedhamu kana ofitti fuudhee biqiltoonni nyaata akka argataniif akka qopheeffataniif kan achi keessatti molekiyuulii sun achi keessatti biqiltootaaf nyaata mataa isaanii akka hojjetan kan inni taasisuudha jechuudha. Okay.
Soil is another natural resource that is threatened by population, the pollution of soil. Soil yookiin biyyoon isaa yeroo ammaa kana baay'ee miidhamaa jira jechuudha. Yookiin faalamni biyyoo ni jira jechuudha. Biyyoon faalamaati kan inni jiru jechuudha. Haala kamiin faalamaa kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Yookiin miidhamaati kan jiru faalamni amma qilleensa qofaaf nutti fakkaachuu danda'a. Faalamuu jechuun karaalee garaagaraatiin keemikaalawwan garaagaraa yommuu biyyootti dabalaman biyyoon sun oomisha gahaa kennuu dhiisuu danda'a jechuudha. So faalamni karaa kamiin dhufaa kan jedhu kan ilaalu ta'a jechuudha. The pollution of soil caused by faalamni biyyoo karaalee shanan kana gurguddoodhaan dhufuu danda'a jechuudha. Tokko overgrazing kan jennu jechuudha. Overgrazing jechuun humnaa ol yookiin hamma yaadameen hamma ta'uu qabuun ol marga naannoo sanarraa maal gochuudha dheechisuu beelladoota sirriitti irratti tursiisuu jechuudha naannoo tokkorra. Fakkeenyaaf beelladoonni naannoo tokkorra yommuu turan naannoo sanarraa marga sirriitti qorganii ni balleessu jechuudha. Lafti sun qullaa ta'a jechuudha. So biyyoon karaa sanaan ni faalamaa jechuudha yookiin humni inni qabu hir'achuu danda'a jechuudha. Qilleensi salphaatti dhufee fuudhee deemuu ni danda'a jechuudha. Inni lama jechuun iddoo kuufama balfaa jechuudha. Lafarratti balfaawwan garaagaraa kuusuu jechuudha. Fakkeenyaaf magaalota keessaa balfa iddoo dhabamsiisuu qabutti dhiisuudhaan lafuma isaa oomisha garaagaraatiif oolu irratti gatuu jechuudha. Iddoo kuufama balfaati jechuudha. Akkasumas inni sadaffaa waste materials kan jedhamu meeshaalee balaafamoo yookiin waste kan ta'an kanneenidha jechuudha. Inni kan arfaffaa fertilizersiidha jechuudha. Fertilizersiin egaa negatiivis qaba akkasumas immoo poozitiivii qaba jechuudha. Xaa'oo jechuudha fertilizers xaa'oo gabbina biyyootiif ni oola. Deebisee immoo lafas faaluu danda'a jechuudha. Xaa'oo isa jennu xaa'oo isa uumamaa osoo hin taane asirratti kanan jechuu barbaade xaa'oo isa keemikaala of keessaa qabu sana jechuudha. Inni shanaffaa pesticides qorichaawwan aramaa garaagaraa jechuudha. Inni kunis negative and positive impact qaba jechuudha. Aramaa balleessuudhaaf ni fayyadamna. Garuu immoo laficha sana faaluu danda'a jechuudha. And other factors breathing issue for the land fi kanneen biroo lafti keenya akka miidhamu taasisaa jechuudha. Okay. Lafti erga miidhamee booda immoo miidhaan inni qabu maalidha? It can result in low crop production. Oomishni keenya hir'achuu danda'a jechuudha. As well as plant life containing chemicals that are not ideal for human consumption. Wantoota namni itti fayyadamu kun maal ta'uu danda'a? Dhabamuu danda'a jechuudha. It can also result in desertification, which means the land become barren and unable to support plant life. Tariika barri gammojjummaan babal'achuu danda'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Lafoonni qullaatti hafuu danda'u jechuudha. Biqiltoota malee qullaatti hafuu danda'u jechuudha. So inni kun miidhama sababa faalama biyyootiin dhufuu danda'udha jechuudha. Inni kabiraa inni arfaffaan jechuudha forest yookiin bosona kan jennu jechuudha. Bosonni baay'ee barbaachisaadha. Haa ilaallu. Trees help us in many ways. They produce oxygen. Qilleensi bosonni kallattii hedduudhaan kan inni nu barbaachisu jechuudha. Isa keessaa tokko maal jechuudha? Oksijinii kan oomishu bosonaa jechuudha. Adeemsa walirratti hirkannaa lubbu qabeeyyii isaan socho'anii fi hin sochoone gidduu jiru waa'ee oksijinii fi kaarboon daayoksaaydii asirratti kaasuu barbaada. Gabaabsee nuti jiraachuudhaaf oksijinii barbaanna. Biqiltoonni jiraachuuf immoo kaarboon daayoksaaydii barbaadu jechuudha. Nuti kan of keessaa baasnu hafuurri keenya yeroo tokko kaarboon daayoksaaydii yookiin ta'uu danda'a jechuudha. Isaan immoo oksijinii gad lakkisuu jechuudha. Nuti oksijinii isaan gad lakkisne sana isaan gadi lakkisan sana fudhanna. Isaan immoo kaarboon daayoksaaydii keenya fudhatu jechuudha. Inni kun walirratti hirkannaa lubbu qabeeyyii isaan sochii taasisan moving warri godhanii fi akkasumas immoo warroon moving hin goone gidduutti wal hirkannaa jiraachuu isaati jechuudha. Haala kanaaf bosonni baay'ee jireenya keenyaan barbaachisaa ta'a jechuudha. Okay. And also hate their homes. Sorry, iddoo kanatti dogongoraadha jechichi. Hate ho'isuu mana isaanii ho'ifachuuf bosonatti kan
Okay. Moreover, forests are also home to incredible amounts of biodiversity, especially tropical rainforests. About 80% of the world species can be found in tropical rainforest jedha jechuudha. Faayidaa bosonaa keessaa kanneen biroo bakka biodiversitytti lubbu qabeeyyii hedduuf kan keessa jiraatanii jechuudha. Bosonni harka caalan akkuma beekamu naannoo tropical rainforest iddoo jedhamutti baay'inaan parsantii 80 kan argamu jechuudha. Moreover, a lot of medicinal drugs are made up of plants found in the rainforests. Akkasuma qorichaawwan garaagaraa fayyaa namaatiif barbaachisan bosona naannoo rainforest argamu kanarraadha kan baay'inaan kan isaan hojjetamanii jechuudha. However, forests are being constantly threatened by deforestation. Sababa cirama yookiin adda addaatiin sababa mancaa jiraachuu wanta agarsiisu jira jechuudha. Bosonni mancaati kan jiru jechuudha. This is unwise destruction of trees by cutting them down. Gara laafummaa malee bosona yookiin biqiltoota maal godhuudha muruu yookiin ciruudha jechuudha. Cause or reason of forest deforestation. Sababni bosonni akka ciramu taasisan keessaa inni tokko lumber mukaawwan jedhanii muruu jechuudha. Clearing of land for plowing. Lafa qonnaaf jedhanii biqiltoota mancaasuudha jechuudha. Inni kan biraa illegal logging kan jedhamudha jechuudha. Seeraan ala biqiltuu muruu jechuudha. Kan biraa forest fire ibidda bosonaa jechuudha. This is by natural process. Adeemsa uumamaatiin ta'uu danda'a jechuudha. Forest fire jechuudha. Adeemsa uumamaatiin kan ibidda bosonaa kan jedhamu jechuudha. If we are continue to thrive on this earth, we have to start treating forests carefully and plant more trees annually. Lubbuudhaan addunyaa kanarra turuu yoo barbaanne yookiin addunyaa dachee kanarra jiraachuu yoo barbaanne akka dhaadannoo tokkotti biqiltoota kana eeguu qabnaa jechuudha. Treating forests carefully sirriitti eeguu akkasumas immoo plant more trees annually waggaa waggaadhaan biqiltoota heddummina qaban dhaabuu qabnaa jechuudha. Plant gochuu qabnaa jechuudha. Lubbuudhaan addunyaa kanarra jiraachuuf jechuudha. Okay. The other one is minerals. Inni shanaffaa jechuudha. Minerals are very important for industrialization. Mineraalli kan inni beekamu industiriiwwan garaagaraatiif akka raw materialitti kan barbaachisu jechuudha. Minerals use for a raw material for industry to make good like car, airplane, electronics and etc. Akka raw materialitti meeshaalee yookiin wantoota barbaachisoo ta'an kanneen akka konkolaataa, xiyyaaraa, electronics like TV, computer kanneen garaagaraa hojjechuudhaaf mineraalli baay'ee barbaachisaa jechuudha. Akka galtee warshaadhaaf ta'utti kan inni barbaachisu jechuudha. Galtee warshaati jechuudha. Minerals are either metallic that can be melted to gain new products or non-metallic. Mineraalli kun metallic sibiila ta'uu danda'a yookiin immoo sibiila al-sibiilala yookiin sibiila ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Mineraalonni wantoota garaagaraatu jira jechuudha waan ta'eef jechuudha. Since minerals are renewable resources asirratti baay'ee murteessaadha. Mineraal jechuun non renewable jechuudha. Qabeenya uumamaa kan haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. Albuunni naannoo tokkorra yoo jiraate fakkeenyaaf dhagaa cileen naannoo tokkorra yoo jiraate jechuudha. Mineraala keessaa isa tokkodha. Amma murtaa'eef itti fayyadamnee dhumuu kan danda'udha jechuudha. So non renewable jalatti kan inni ramadamu jechuudha. Wise utilization or sustainable wise jechuun gara laafummaadhaan itti fayyadamuu qabna jechuudha. Maaliif dhumachuu danda'a waan ta'eedha. Kan biraa sustainable karaa ta'een yookiin sustainable jechuun karaa itti fufiinsa qabuun itti fayyadamuu kan nu dandeessisu ta'uu qaba jechuudha. Use of the resource is vital jechuudha. Hence, reuse and recycling of resource are the most common methods used in the world today. Inni biraa waa'ee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Mineraalota fakkeenyaaf sibiilawwan garaagaraa tajaajila fixanii bakkeerra jiran jechuudha. Walitti qabuudhaan irra deebi'anii itti fayyadamuun kun addunyaa garaagaraa keessatti kutaalee addunyaa keessatti baay'ee kooman ta'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana recycling irra deebisanii fayyadamuudhaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Okay. The next oil. Oil it is very important for transportation waan garaagaraa geejjibaa yoo fudhannu jechuudha. Oiliin wantoota garaagaraatiif mee gabaabsinee haa ilaallu viidiyoon keenya dheerachaa jiran fakkaata. Oil is very essential natural resource. However, this is one of the very source non-renewable natural resource. Oiliin
nan renewable resource jalatti kan ramadamu jechuudha. Qabeenya uumamaa haaromfamuu hin dandeenye jalatti kan ramadamu jechuudha. Okay, it is the cause of population wars and conflict in many parts of world. However, it is also what powers our lives. Oiliin kun yeroo ammaa kana addunyaa baay'ee irratti konfliktii uumaa jira jechuudha. Sababa oilii argachuutiif addunyaan baay'een kan ol nyaataa jirtu sababa oilii kanaati jechuudha. Qabeenyi kun yeroo muraasatti hin dhuma jedhama jechuudha. Saayinsistootni at least naannoo waggaa tariitii waggaa 20-10 jedhama jechuudha. Qabeenya baay'ee dhabamaa jirudha jechuudha. Sababa kanaaf addunyaan baay'een kan irratti wal loluu jechuudha. Sababa maalii ta'a? Sababa konfliktii ta'a. Akkasumas immoo sababa populationii ta'a jechuudha. Karaa kamiin sababa populationii gara sababa faalamaa ta'a kan jedhus ni jira jechuudha. Petrooleemiin kun karaalee garaagaraatiin qilleensa faalaa jechuudha. Tajaajila erga kennee booda ba'aa kan inni bahu yookiin hafteessaa qilleensarree yookiin bishaanotarree faaluu danda'a jechuudha. Okay. Nearly all of our transportation and manufacturing industries really on petroleum products. Petroleemiin kun fakkeenya oiliiti jechuudha. Geejjiba konkolaataanis haa ta'u geejjiboonni baay'een oilii ni fayyadamu. Akkasumas immoo industiriiwwan garaagaraa keessatti oiliin dhimma itti ba'amaa jechuudha.